Ala. Waan gootu. Maal jette? Muudannoo kee rakkoo Araboonni si godhanirraan akka itti dhufte irraa kaaftee isiniin uummata Oromootitti himattaa akka ijoolleen Su'uudii jiran si gargaaran abdii qabnaa homaa rakkoon qabu inshaallah. Namni fira keetii biyya keetii ijoolleen firaa hin jiranii? Ijoolleen biyya kiyyaa mucayyoo takka qofaatu jira as keessa jechaadha. Isiin baay'ee na gargaartis ganama guyyaa cannaqamtee bakka isiin mallaqallee na tufa kanaa gadhiis jettee na kadhatti jechaadha mucayyoon tuni. Yoo isin bakka wasabii namatti kana ijoollee biyya kiyyaa mucayyoo isin wal argee tootillaadhaan na kadhaqqadhee jinsii jala guttee gibbii warra galu silaa jalaas baamnannu sodaate mucayyoo tanin ajjeesa mucaan kun rakkoo irra geessa yoo jalaa baasne ittuu nuyi mitti jarii deemtee isattuu nuyi mitti dhalaa bira galchinaa jedhanii naafuu cannaqamanii lammaffaa deebee carraan nurra ga'e waan guddaa. Ati qoy amma namoonni ijoolleen Su'uudii dhuftee amma ijoolleen Su'uudii hedduutu si dhageeffataa jira. Mee ati dura gaafa biyyarraa Su'uudii dhayxu karaa seeratiin immoo dallaalaan Su'uudii deemtu. Yeah? Hello. Qoy durriyyaan Su'uudii kun haga yoomitti shamaran akkas bochiftan hin dalagatanii isin re'ee yoo eeydan gaala yoo eeydan yoo timira kortanii timira irraa duutan isinitti hafee dhuguma rabbiititti kana aarsu mee ijoollee Su'uudii fidaa sheer godhaa ijoollee Su'uudii hattoota aannan re'ee quufanii aannan gaalaa quufanii birrii quufaniitiin yeroo hunda achirraa bookkisan warra kaayyoo ofii dagatee re'ee eeguuf gaala eeguuf biyyarraa bahee akkatti shamaran Oromoo dararu fidamee sheer godhaati kashalabboota Su'uudii fidaa abaarsi rabbii isaan irratti abuu dhiiruma Su'uudii hattoota sanniin dadhabne akkatti ijoollee boochisanii. Aloo? Ati gaafa dura Su'uudii dhayxe xalabaa deemtamii? Xalabaa dhufe. Hayyee xalabaa eega dhayxe eega xalabaa deemte xalabaa maaliif baatamee durarraa akka namni hedduun rakkoo kee kana sirriitti beekuu fi xalabaa akkamitti baate si janaajjanees si baase moo Araboonni si dararraan nama Oromooti jettee bira baate dura xalabaa? Ani immoo yaa rabbi na darartee namas nastumanii holotees na teessisanii mana keessa sin dalagaa bakka cinqii guddaa silkii warra kiyyannaan dawwalanii jawaana na qabsiisanii lammaffaa deebiitiin fiishaa hoolotaa na harsiisanii hunne yaa oli yoo galtu namitti natti kaatii na arrabsanii ollaanis hin jiru qachaanis hin jiru alfagaa jedhan daga kaanala namni tokko hin argamu nama naannoo sanitti hin argamu mucayyoon tunu baay'ee na raafataatti jechaadha takasa wal argannetu namnis hin jiru achuma mucaa dudulaa wal baradhe mucaa dudulaa sun viidiyoodhaan nama mul'atu naan jedhe viidiyoodhaan maal ka jedhu sitti mul'adha rakkoo gonfoo sitti ibsachuun hin balleesse anna saba keetii ani Oromoodha akkamitti akkanaan jedha viidiyoodhaan akkamitti sitti mul'adhaa jedheeni. Jennaan akkami viidiyoodhaan si mul'ata viidiyoodhaan si mul'achuu hin danda'u na qarqarte na qarqaarii jedhee achuma mucaa kanan na kenna abdii kana jechaadha. Abdii sanii badabbuu mucayyoo ta'e. Ati viidiyoo mul'achuu dinnaan kan biraatitti si dabarse? Viidiyoo itti mul'achuu dida. Hayyee. Hello? Hello. Hello. Ati viidiyoon itti mul'atu dinnaan kan biraatti si dabarse ka dura? Yaa? Sagaleen maal ta'e badaa gurbaa itti dhufee harkaa kutee bilbil. Yaa?
غربة تروفي بالبلا ركابوته الو نيتوركي أنا اتفقت نيتوركي تانم بريدا وان غربان تروفي بالبلا ركابوته سيا آتي فيديو نتي ملأشوا دينان فيديو نتي ملأشوا دينان سايب أو في دبرسه سايبه فيديو ندبس سايب نسابوني ولا فيديو ولا مالين عن الجنة أجمع كمية صورة كأنه غير جنة صورة هنك أبوان صورة وانتك أبو صورة صوت سنير بنجرو أك أورومو ما كان استبان نكركارا أنا بوليسا ساسين كابو بوليتس بيا فنان كابو نكركارا جنين جنان يو أتي نمغاري تاتي سيفودا يو نمغاري هنتاني بقى ولا لا إن شاء الله سيباسا ركون ينجرون أنجل تأيب سيباسا رونين أنجل وكاني بقى ملك أمالي لكان فنين فودا سي أيوة لما أجمع باسينا فرغاني مجايو سني وليدا ولاني أجمع نبود ولي وياشاني رياضين سين وياشاني كرياضين سين أجمع كأيت أجينا كأيت دلقا ويا لما نقولش دلقانا إركي نوكي أهركنا كاي نوكي أسان كبات دلقا إنسين بري كمان دلقا كما لمان دلقا بري كما لماسان جيني وكو فينا فودا ويا كان جايزا نبوسا ويا كان دلقانا إركا ويا لما تعالى ويا سجعل نبرنولش يو أجيكو أكادا إني نقول أكادا إني نرتي توقف باهي وتاهي نجي أبان كوا كان نجي wanti kamiyyuu ijoollee Oromoo ta'e kamirrayyuu kan kennan jiru jaalladha. Anaa dhalaatana carraa hedduu narra gahe kanarra lammaffaa deebi'ee garaa na dhaabate kanarra kiniinii hin taane na nyaachisee achii ka'ee na tumee guyyaa sadii na oolchee na qaxaqqatee. Obsin boyni obsidi ilmoon sitti hafnaan kiniini si nyaachisee kiniini baasuu dinnaan gara dhaabate si qaxaqqata. Haa ijoollee Su'uudii ummata rabbii dhufu wallaachise akkamitti namni waan akkanaa dalaga jedhaa bara. Ka dalagan haraama dalaganii geessanii mootu ilmoo yoo argatan ilmoo ajjeesuuf garara dhaabatan. Maali isin baniin akkanaa baniin uf wallaalan kun jedhaa bara. Ijoolleen maan Su'uudii jirtu sun qooyi ani bar yeroo ijoolleen Su'uudii hoolota eeydu haga hoolaa arabaa isaanii yaadduu yoo jedhu lafaa ka'eeti miti. Dhugaa jirturra dhaabbanne isin hin jenna hundaa miti immoo. Warri biyya arabaa kana hoolaa arabaa eegu warri aannan arabaa sakkarse ergite haguma hoolaa arabaa san hin yaaduu asli yoo jedhu hin aara hedduun keessan. Dhugaan jiru kana. intala dhalaata arabni xalabaa fide haa mana nazzabtu haa kaawwiyaa dalaydu haa ilmoo guddiftuu fidanii arabni baadiyaa badotti baasanii re'ee eeysisa arabni ilmaan ufii itti taphachiiftu arabni gudeeddu rakkoo kan bilbilii warri Su'uudii na bilbilaa jirtu haadha keessanitti himaati maal bilbiltan bilbiliin jazba maal takkatu namni liivii seenti birrii waa sagalii kun hin bilbilin jazba na dhageeffataa jirtaa si argaan bilbilin re'ee eegu maal ta'uu bilbilta ka duwwaa sagalii kun maa bilbilta intala dhalaa taara roorroo arabaa jalaatitti dhufte gudeeddee itti ulfeessitee kiniinni baasuu dinnaan garara dhaabattaa intala dhalaatimii haadhan qabdu ati haadhanis yaa awwaalanii obboleettiin qabdu akkamitti namni ulfaan kun yoo namni dhukkubsatu namatti gammaddan yoo namni du'u namatti gammaddan maali isin ummanni akkanaa ummanni banii bineensaa kun maali jedhaa bara maali isin silaasi warri Su'uudii dhaqu warra haadhaaf abbaan abaartee fi warra jaartii abbeeraa kore hunda na'alatullah alaykum yaa akhi nu gubdan aloo qoy kiniinin daa'ima sirraa baasu dinnaan haa daa'imni sirraa bayuuf garara si dhaabata laakiin kiniin yaanii jechaan ji'a natti taphatee natti ulfeessee ulfa ji'a sadiina keessaa baasee sanirra na qaxaqqatee waan nan
goone na godhe lammaffaa deebee sootillaadhaan na tume ganzaba kiyyees na jirate lammaffaa deebee biyyee nyaadhee ifaajee dalagatee jedhee kunoo mana ajjeesuudhaaf dhalaa wajjin na mari'atanii dhalaa mana kana na seensistee waliin na godhuuf nabsee kiyya lubbuu xiyya irraa bahuun lubbuu xiyya kunoo uffaratee nabsee xiyya eeggachuu jiraachuu jedha. Abbaan kiyya waa'ee akkasiisan hubannaa irratti hin kaa'inaan abbaa guyyaa takkatti abbaa kiyya jijjiira jedhee haadha kiyya jijjiira jedhee an biyyaa baay'ee adda deemee wanti kun nagaxamu abbaan kiyya baay'ee rifata ani warri naa dawwalanii tasayyuu birrii meeqa sirraa nyaate maal jettan birrii meeqa sirraa nyaate mallaqa ji'a walii galatti argama dhiigara maskaramii qaaqumen takka jedhuudhaaf galee ji'a tokko dalage mana xalabaa sadillee qabatee isa bira. Amma walii galatti kabaatii meeqa ka waggaa tokkoo fi ka waggaa meeqa waggaa tokko sirraa nyaate jechuudha. Waggaa gaheera yoo rabbi dhugana dubbachiise maskaramii guute jechaadha akka biyya Itoophiyaatti jechaadha amma waggaa. Walii gala riyaala Suudii meeqeen taakanii sirraa nyaate? Birri kuma lamaan dalaga Suudii. Baatii meeqa dalaga bir? Birri kuma lamaan dalaga jechaadha Suudii. Kuma lamaan dalaga mana tokko baatii meeqa dalaga? Halo. Maal jetta Mu'aaz? Halo. Yaani jechaadha wanta kiniini sana akka abbaan kiyya dhageen abbaa ana takkii qaba isaan jummaa baasa jedhee isaan maqaa keetiin dhoofne dhagayu waan kiniini namni guddaa waa'ee kiniini dhageeffatu. Xayyibee. Kana waan taateef ani obboleessa garaa godhadhee sitti madhaan nama wallaahi durriyyummaaf biyyaa baay'ee miti annama shintibeetii uummataaf ta'uuf biyyaa baay'ee miti abbaa kiyya jijjiira jedhee biyyaa baay'ee qaras Dubaay illee dalagadhee nagaan abbaa kiyya galee Dubaay deema jedhee karaan cufamee jennas kara biyaadha kana waan taateef yaa obboleessa kiyya kana waan taateef na gargaaris akka obboleessa kiyyaatitti yoo namas biras qabaatte mee bira kan kee bira na kaayee annama dalagatu malee nama durriyyummaaf biyyaa baay'ee nama akka shintibeetii mucaan beekuun walirra kennu mucaan kun baay'ee gudaatiin irra keessa mucaan kun baay'ee na taphate mucaan kun baay'ee na nyaate mucaan kun baay'ee na tume yeroo biyyaa dhufu abbaan kiyya osoo na argee hin duute jedhamu hin jirti naan jedhamu jiru irra naarra na dhabe abbaan kiyya maal ta'a jedha jedhu abbaan kun na tapha saacha'ee abbaan kiyya na ila akkatti na guddisnaa jedhutti akkanan guddisne na guddisan yoo haadha jiruu isaanii irraan baas yoo haadha xiyya caammaa koongoo irraa yaada xiyyan baas yoo mirraa baas yoo ilmoo dhiiraa biyya ormaatti ijaarsa naa ta'e abbaa warraa naa ta'e na cirataa na nyaataa na garafaa jiraatu bana mee obboleessa kiyya haadha tan teessittaa fakkaataati kiyya mee abbaan kan kee abbaan keessittaa fakkaatu mee obboleetti kan teessittaa na qarqaari suuraa isaatti ni erga durriyyee kun bicii waan akka gara qabanii suuraa miti viidiyoo yoo qabate keessatti garachee raawwatu wanti akka sodaatiin jiru carraan kiyya mul'attu. Inni duraan viidiyoo gilee ati ijaazaa buutufaa si waraabataa ture viidiyoon bira jira waysi jalaa sheer godhaa kun kalbiin. Halo. 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 Subhanallah. Dhageettanii baay'ee tokko baran siyan ijoolleen maan su'uudiitu yoo akkana maali isin ijoolleen maan su'uudiituun tokko tokkoon keessa maali isin ummanni akkanaa kun jira bara dhuguma rabbiiti maali ummanni xiqqoo manaatoo hin qabne ummanni horiin kun jira bara haguma hoolota eeydanii sayyi neetworkii baasee qoya halo na wajjin deebottee na wajjin imimma bu'aatiin naannoo kana himuuf hin danda'amu jechaadha. Amma ati mana dalagaa jirta moo? Amma ati mana dalagaa
mana dalagaati yoo bahee gara deemuun qabu mucayyoon hin jirti mucayyoon as qabatte anas sirraa kafalanaa jira. Wallahi mallaqa daala maska kaaqumee lamarraa birrii jee tokkollee birrii kumaan dhufe birrii kumaa sanillee sanarraa fudhate. Abbaa koo lakkoofsas isinii ergaa lakkoofsa kanallee biyya daawwaltanii birrii warri yoo haati isinii himuu dandeessa haati na dhalte jecha cannaqamaa jirti haati. Mallaqa ji'a kudhanii sirraa nyaata jechuun walii galatti. Mallaqa isinii erga lakkoofsa argachuu dandeessan daqiiqaa tokkotti jecha abaati too cannaqaatiin mucayyoon tiyyamaa taate jedha halkanii guyyaa nyaataa duddoo qabdu harmeetti. Walii galatti mallaqa ji'a kudhanii sirraa nyaate? Mallaqa ji'a kudhanii narraa nyaate kun ammas dalagadhee harkaa qabu jechaadha mana kana gaseene ji'a tokkoo fi baatii torba jiraadha jecha. Kanas kun dhalaan atti ergee dhalaan sun kennitamuun kennitu ulfinnaan kennitamuun kennitu ooditti araba si dhiichisiista. Qatti godhi mallaqa boruu zawaaqsitti erginaa as erginaa jedhanii natti fudhatanii lubbuu xiyyaa jira. Mucayyoon biyya kiyyaa imimmaa boot anis imimmaa boo kun akkana mucattiin daa'imtina wajjin raqatte mucayyoo takkatti ala nama biraan beeku akka obboleetti kiyyaatti illeessii takkatti na daggaafe mee ergi yoo ati mallaqa kana ergite warrattis dawwalee ni hordoma yoo si sajjeele yoo nabsi kan keettis malatanii fuudhe nuti si faana jira rakkoon hin jiru jedhanii akkasiin jawaala dhossitee mucayyoon naa bittee mucayyoon naa kenne jawaala kan. Okay, rakkoon namni biyyaa hoo namni naannawa. Mucayyoon waliin dhufanii fuudhanii fitimne waa si ilaalle jedhanii narraa karfaaneessanii immoo qajeelsaa buufadhe inni deebi'ee bilistoonii keessaa buufadhe isiniif sawwara isinii erguu dandeessa jecha wanti inni dilee isin irraa buteeti. Okay, amma namni biyyaa ka gaafa duraan biyya jirtu Su'uudii deeme kaati beeytu ijoolleen teessan ijoolleen naannoo namni firaa ka Su'uudii jiru hin jiru bilbila isaanii barbaade bira si kenna barbaadne bilbila isaanii. Hello. Jawara mootis kun akkan jawara kiyyaan kun akkana narraa barbaadesi akka naaf kennamu jecha. Gaafa biyya jirtu ijoolleen biyya keessanii namni firaaf akka Su'uudii deeman jiru barbaadneetiniin bira si geessina akka si fuudhan goona si barbaadna. Nama sadii namni biraa hin seene bara harka mootummaa jedhan irraa nama lama dhanaa waliin nama sadii namni biyya kana seene namni biraa hin jiru. Okay, amma ati Riyaadin jirta moo Jidda moo Makkaan jirta? Yeah? Hello? 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 Boo'icha dhiisii hima dhufa boo'itiin furmaatan fiduutiniin boo'icha dhiisii waan ansiin jedhu deebisi gaafa biyyaa jirtu gaafa ati biyya jirtu san namni firaa ijoolleen gandaa namni biyya keessanii ka wal beeytanii ka hojii nyaatan ka hojii dhuudan yookiin ka warri keessan beeku namni Su'uudii deemen jiru sii barbaanne bira si geessina. Mucayyoon abbeeraa kiyya mucayyoon abbeeraa injirtiraa mucayyoon raammateen jedhan takka hin jirti raammatee sanii sababa kiyya xamadee mucayyoo san xamadee qabu mucayyoo. Okay. Akka amma ati arsii dodoo kami akka carraa ijoollee. Seeroftaati. Dodola magaalaa seeroftaati. Magaalaa seeroftaati. Ganda kami? Gandi maal jedhama gandi keessan? Seerofta magaalaadha seerofta magaalaa. Duwwaa meeqa? Duwwaa tokko caffeedha magaalaa seerofta gabaa kiibxataa jedha gabaa kiibxataa manni kennu jechaadha hin jiru akkasii. Namni yookaan koobichara kiyyaan kana beekuu ka danda'ani namni. Hedduuf sagalee kana dhagaa jira. Ayyee ijoolleen Su'uudii jirtan ijoolleen Dodola magaalaa seeroftaa. Maqaan isaa dammoo Abdii jedhama. Mucaan taphatee mallaqas na nyaatee warras foona qabee na dhoobe kun jechaadha. Ogaa isin bira dhufuu danda'a. Osoo jaartiin taane jaartii diinaa jedha. Abdii jedhama. Inni jaartii meeqa qabati malee? Yeah? Hello? Hello?
Halo. Boyu dhisi dubbadhu ka obboleetti homaa rakkoon qabu inshallah rakkini duubni bal'ina akka dhiitetti naftu guyyaa tokko siif bariiti. Akkasii Jaartii meeqa qaba? Gurbaan kun. Raammatee jedhan jecha. Gurbaan kun jaartii meeqa qaba? Maal? Gurbaan jaartii meeqa qaba si malee ta biraa jaartii biraa qaba? Niitii garanaa niitii hedduu qabna. Takka laman qabu sumaraayyuu akkasumas sobaa niitii jedhaatu wajjin jiraata dalagaa hin dalagu makwaa keessaan bahu shiishaa dhuga sigaaraa dhuga bakka tokko hin deemu jecha olumaa gadi bakka sadii jeetuma suuraa kaa'atuma deemu. Jaartii meeqa tayan baay'inni jaartiiwwan isaa meeqa tayan sila baay'inni akka beektutti meeqa tayan? Gara niitiis afurii qaba jechaadha jaartii afur. Afurii si waliin shan jechuudha moo si wajjin afurii? Shanaffaadha yaani. Si wajjin shan jechuu kun shari'aa biraayyuu dabarse kaabbo? Addaati kun. Kunoo inni kana jechaadha. Isiniif ergee jira. Mee suuraa isaa ergite? Isin ergee. Mee qooyi ilaallayyuu abbo. Abbaa jaartii shanii kana kun laalamuu qaba sirritti. Ta wajjin suuraa kaate tun osii moota biraati. Ana. Gurbaan ijuma isaatu beeksisa kun hattuu guddaa fakkaata. Ta biraa hota jaartii biraati wajji suuraa ka'e yookiin ka kophaa isaa suuraa ka'e hin qabdu. Suuraa isaa ka duwwaan jiruus. Maaliif suuraa kee uummata bulguu kanatti argisiisuu waan hin barbaanneef suuraa isaa kophaa. Kana jecha ta waliin na gurgurattu kana kun hojiidha. Isiisan erge shaarmuxitti. Naan argisiisi nanan argisiin sin afaazanii nanan sin argisiisu san ergi taan ergi. Kana jecha isin tana. Suuraan lamaanuu ka isiiti jedhee. Tuni masaanuu teeti jaartii guddaadhaa tun. Isiidha. Tun jaartii guddaa moo jaartii xiqqoo? Isiidha. Jaartii guddaa moo jaartii xiqqootu? Kana waan isa waliin deemnee dhalaas janajjante. Gurbaan kan dhaabbata ergee suuraa. Gurbaan shaashin inni hidhatu kun hooteeti moo ka jaartii taaneeti shaashin inni matarraa qabu callee mormarraa inni qabu kun maaliin? Kun tunaana jechaadha xiqqishuun xiqqoo sunaan. Xiqqishu waa ati xiqqoo bareedduu sana? Miskiinatiyya wallaa. Kana zari isa ta'uu bangaazii itti naqani. Umriin kee meeqa gaafa biyyarraa baatu meeqa? Wallaahi dhuguma xiqqishu ati bannaati. Dhuguma xiqqishu maqaa rabbii garaa nama nyaatta sareetii abshiiroo ammaa miti. Umriin kee meeqa silaam? Daa'imummaadhaan biyyaa bahee jechaadha hojjaa dheeradhaa malee. Gurbaan duriyyee fakkaata maal abboo kun shaashii hidhatee callee kun akka marattuu mormatti honnoo jedhee quba lama akkana godhe. Isin arguu danda'a jechaadha hedduu isin arguu danda'a jecha isas. Jaartiiwwan isaa taawwanoo taafte hin qabdu mee dabali jaartii shananuu qabda. Na jala dhiyeetii godhe baay'ee qabaa ture iyyuu jazaanii dhalaas keessa baay'ee qabaa ture na jala dhiyeetii godhe hin qabu suuraa kiyya dhiyeetii godhe jechaadha namaa. Tana maqaan ishii eenyuun taawwannoo jaartii isaa guddoo tana maqaan ishii eenyuun fungaa tana. Maqaan ishee caaltuu jedhan caaltuudha ashaafa jechaadha ashaafa jedhan caaltuu laakoon isii geessanii erguu danda'a jechaadha. Takka caaltuu takka aashaa takka hoo. Araba bira aashaa jedhanii isiin kun dammoo kan inni ittiin waamu caaltuudha. Jaartii tuunoo jaartii sadaffaa. Takka nama qabu amaara jedhamu arsii jedhamu takka nama hin taane jechaadha hedduudha Yohaanis deemu taantu dhufaa taantu shiishaa qabsiisatu shaayishaa qabsiistu yoo ani na dhoosa macarrashaa na dhoosa na fanaayyuu macarrashaa na namatti na mul'isu yoo galu taasa ta'ee irra dawwaltee haasoftii kanaayyuu suuraa taasa fuudhee sagalee dhalaa kanaa taadhina irratti deessu dhageessisuu danda'a jechaadha. Dalagaan qabu inni manuma taa'eetiin jaartii horsiisa. Bakka
Sobee mallaqa irraa qaba jedhee maqaa kun balleessuu malee. Ajaa'iba wallaahi kuni gurbaan ka ajaa'ibaati naadira dalage abboo shari'aayyuu dabarsee jaartii shan fuudhee bar jaartiin isaa Oromoon meeqa Amaarri meeqa hatta itti futu wallahi. halo halo abbaa jaartii shanii abbaa jaartii shaniitu jira maal ka shaniitiin ajaa'iba ka jaartii diidama qabu jira su'uudii keessa manfuuha yaa manfuuha qiyaaman gaafa buutu manfuuha sanii buutime erga jirti jaartii shananuu qoyaa isin agarsiisa mee hin buusini ba gurbaa waan beeku natti fakkaate iyyuu kana manfuuhatti arge baankirraajii jala jiran yoona taa'ee nalaalaa jira bar manfuuha keessa shiishaa buun gadhan nalaala yoona sukkaara dhibba gal oorruu tiyyatti seena jedhan abaara yoona shiishaa akkatti abboo asli rabbi si haa abaaru riskiin ta'e haa cittu jira maal kolfina ilkaan qabnaa kolfina abboo asli jedha yoona fidime akkanumatti baay'ee dafoo suura likkii seena ganaa gabboo ashee bakkaadhaan jaartiin shananuu dhufte ishee ergoodha abbaa jaartii shaniitiif jaartii shananuu jaartii xiqqoo isin agarsiisu jaartii gurguddoo arfan isin agarsiisa jaartii manfuuha warra namatti rakkatu barbaaddan laaluu barbaaddani caaltuu aashaa maqaan isii eenyuun qoya habuu gadi habuu caaltuu aashaa fidaa warra manfuuha caaltuuf aashaa warri jaarsi keessan jaartii shan qabu kotta as keessa lakkoofsa kana keessa ooltan warri sharikaa warri dhiira dhabdanii dhiirsa tokkotti nama 10 heerumtan dulloonni manfuuha ta'aadhu durriyyeen manfuuha ta'aadhu yaa warra manfuuha yaa sababaa keessani koronaan kun ka dhufe koronaan addunyaa irratti labsame sababaa dulloota manfuuhatii fi sababaa durriyyeen manfuuhati qiyaamaa isin buuftaniif koronaan nutti dhufee addunyaan azabamaa jirti jechuudha na'alatullaa alaykum gadi bu'uu jiraatan abbo wifi itti gahe qoyaa gadaa bu'u bishaan sanas gahe dafa caaltuun faanti koota caaltuu aashaa eenyu fayyadaman culullee akkam caaltuun ta'in itti waamu aashaan dagisa inni bakka hojii jirtu innaa ijoolleen dodolaa katamaa maal jette sir katamaa maal jette ijoolleen dodolaa namni yaada qabdan mucayyoon achitti fira dhabdee mallaqa boggaa tokkoo nyaatamtee jaartii shan irratti fuudhanii amma kunoo manatti galchuu dhogganii dararamaa jirti ijoolleen dodolaa namni yaada qabdan namni rabbii sodaattan keessan na dubbisa wal isin qunnamsiisa akka durriyyeen hin nyaanne mucayyoo daa'ima haadha fi abbaa ufii biraa baate maatii ufii jiru biyyaa baate warra hangafa akka isin bira teettee dalagattu yookaan akka kara biyyaatitti galtu godha keessan namni yaadaa namni bilchaataan namni argitee dubartii tana hin korre mallaqa irraa hin nyaanne na dubbisaa keessan ijoolleen dodolaa namni yaada qabdan keessilaa namni su'uudii jiru kadhaltuun obsuun jiru ruuza kana nyaata namni na beekamu gubbaadhaan na dabalee fure beektanii namni na beeku na dabalee ya dhiirri Saudi Arabiyaa maal jette adala nadhooti dhugaa jette hundi isaa baxaamitti kun ammallee gubbaan itti bilbilanii dhiirri Saudi Arabiyaa baxaamitti baalage suuraan gabbu eega bada in akkiti ta'e bilbilaa ka ammaa miti bar gidee allii birraa baay'ee bilbiltanii aloo amma haasaya geeffattee xumura irratti mee maal dhaamatte ya jazaa rabbi isin haa kabalu rabbi urmii keessan haa dheeressu isiniin jedha ijoollee oromoo hundinuu isinillee
amma nama kasii bilbile nama si arge siin jedhamu nama si barbaadare nama biratti yoo tu ijoollee ganda keessanii si barbaadu. Mucaan kun mucaa abbeera naa oola jecha mucaa abbeera kiyya abbeera gosaa jechaadha abbaan kootii fi wannaan obbolee gosa mucaa abbeera gosaa jechaadha. Argattee ammuma si bilbile argatte. Amma naadawwalee beektanii naadawwaleetiin qaras lakkoofsa kan kee nuuf qinaa kennanii ranii maaliif liibii irra baatee si barbaadu jira naan jedhe ka dhugaa ta'ee fi ka soba ta'e hin beeku garuu. Hayyee suuta addaan baafadhu qoradhu hin jarjarini hayyee akkatti hin dhagaa namni asiin dhageeffatanii waliin bilbilanii yookiin gurbammaan suni saahib nama biraa sitti erguun malaa feekin hiriyyaa ofii sitti erguun malaa. Suuta addaan baafadhu ganda keessan zarii keessa. Anasitti mana dhagaye anasitti mana amala duriyyee manfuwaatiin beeytu. As keessatti dhageeffataa jirti duriyyee manfuwaa guutuun isii shishaa aarsan dhageeffataa jirtiin as jalatti. Suutatti addaan baafadhu yoo inni nama zarii ta'e hunda beeku taate isa gaafadhu. Warra keessanitti bilbili ebaluu hin beeytanii jedhini warra keessa warra isa haa gaafatu yoo akkasitti ilma ebaluutii siin jedhan bira dhaqe yookaan sobeetumaan inni saahiba ofiisitti ergee ijoolleen duriyyee baalageedha nama waraanti qalteetiin zubaalatti nama gatti walla'aa kibriitatti nama qabdi bilbila mixmixaa qaama saalatitti nama gootean ijoollee Suudi Arabiyaa wallaahi waan beekufi kanaafi yoo inni ilma abbeeraa keetitti siin jedhe cal'iftee biran dhaqin wallaahi ijoolleen Suudi Arabiyaa mujrima. Kanaan na dhageeffadhu raammatee dhiisi na dhageeffadhu dura na dhageeffadhu amma na dhagaye waan asin jedhu namichi amma si bilbile kun gurbammaan dura birrii si nyaate asirratti na dhageeffatee sitti erguun mala osoo fira kee taate osoo duraan si barbaadaa jiraate duraanuma si bilbilaa ati zarii isaa sirritti qoradhuuti warra keessanitti bilbili ilma ebaluu hin beeytanii as jiraa jedhini yoo warri keessan siin jedhe akkasitti bira dhaqi malee cal'ifteetuma ilma abbeeraa kiyyaatitti dhaqa jettee hiriyyaa isaa bira dhaqxee akka ijoolleen sin ajjeefne hin dhaqin dura warratti bilbilii warra isaa gaafadhu abbaa isaa gaafadhu raawwadhu warra keessanii bilbili ilmi ebaluu su'uudii jiraa jedhini mee gaafadhaa jedhini akkasitti yoo warri keessaniif warri isaa wal beekan bira dhaqi haga warra keessanirraa biyyarraa addaan baafatutti ijoolleen su'uudii baalageedha saahibuma yoo na dhageeffataa jira asirraa bilbila keetti Ammati waan an siin jedhu kana na dhagaye mucatti dhageeffadhu waan an siin jedhu kana. Takka nama yaadaa nama jabaa laallee Suudii keessa rabboo malleef Oromoo malleef yoo namni firaa dhabame kabira haga jirtu haga Suudii galtu dalagattu si barbaanna Oromoo malyaana akkuma baalageen jiru namni gaariin namni rabbiin sodaatu jira. Yoo namichi amma si bilbile kun immoo dhugaan abbeeraa kee ta'e warra keessan gaafadhu maqaa isaa na dhagaye ati waan an siin jedhu na dhagaye namichi amma si bilbile kun booda bilbiliif yookiin yoo inni si bilbile maqaan kee eenyunni ati ka eenyutii jedhini eegas immootu warra keessanitti bilbili ebaluun abbeeraa keeti jedhee natti bilbile liivii irra sagaleeti dhaga'ee natti bilbile Suudii jiraa jedhini gaafadhu warri keessan yoo Suudii jiraa siin jedhan akkasi bira dhaqi malee yoo akka bilbilaan si gowwoomsee si waame si qalti ijoolleen Suudii baalage barbaree qaama saalatitti nama gooti. Maazeriin ana hinnaani beekaa hin dhoofadhe amata taaganaa warra kooyyoo isaan birrii ergi jedhan hin dhoofadhee jiraataa jira bariin naatii haati baay'ee ni qabdi irraayyuu naftu maazeriin illee dhibamaadhaan irraa na qonxanii waan akkana kana jirti hinnaani naasuu isaanii fudhatu jedhee dhoofadhee taa'aa bara qabmaa. Okay akkana godhi akka rakkatte ittiin himiniiti warra keessan akka rakkatte akka arabni si rakkifte akka oromoon si rakkifte ittiin himini nama hoyittu ebalutu naa bilbilee ani fira keessani naan jedhe ebaluun kenna as jira jedhini maqaa inni sitti himate san yoo maqaan isaa Muhammadiin faa Kadiiriin faa ta'e Kadiirii kennatu namanna bilbilee an ebaluu keessani naan jedhe yoom Suudii dhufee jedhini gaafadhu maqaa inni sitti himaterra. Okay? Rakkanne abbo. Duriyyeen amma asumaan dhageeffattee lakkoofsa kennite abbeeraa keetti kottu nyaata lama nyaatamuun hin jiru. Hin nyaattu. Hin nyaattu biyyee nyaadhu ati ka waggaa tokko nyaattee rabbi seensifeessini bulgicha.
abbaa jaartii shani miskiina meeqatu waan takka dhabeetiniin shaampoo dhaaree ejila dhaabatee ati jaartii shan kudhan fuutetiniin manfuwa keessa jiraattu yaa kalb walada harre wadala harre halo halo amma waan an siin jedhe kana sirritti qabattee ati warri keessan akka rifannellee ittiin himini akka mallaqa sirraa nyaatan akka sitti taphatan akka manarraa si ari'an akka aramni re'ee si eeysiftee si dararaa turte warra keessanitti himini akkuma nama nagaya gaafatuu dhageeffadhu akkuma nama nagaya gaafatuu bilbilii fi maqaa ama namichi kun sitti matu sirritti abbaa isaatiif maqaa ganda isaa gaafadhu ebaluun kenna su'uudii jira jedheetiniin bilbilee nagaya na gaafate yoom su'uudii deeme su'uudii jira jedhi zadee warra keessan gaafadhu maqaa namicha amma si bilbilee abbeeraa keetti siin jedhee kan yoo warri keessan eeyyatii kennaa hin deemee su'uudii deemee siin jedhan akkasitti amantee bira dhayxa kana manna yoo kanan ta'in amma namichuma jaarsuma kee ka dura birrii sirraa nyaate santu lakkoofsa kee saahibatti kennee aarii kanaaf zadeersi waamaniitiin miidhaa sirraan ga'uuf sitti bilbilaa jiraachuu mala waan ta'eef sirritti ofirraa eegi yoo furmaata dhabde immoo naa bilbilii nama yaadaa laalleetiin sii barbaanne nama ijoollee qabu ka jaartii qabu ka ilmoo qabu sii barbaanne akkasitti bira teettee dalagatta eshi galatooma baay'ee sin galateeffadha ayyee rakkoon takka hin jiru abshiri yaadii waa takka yaadini akkuma badaan jiru namni gaariin namni rabbiin sodaatu su'uudii keessa jira wajjin janna gamtaan kana mucayyoon takka raammatee jedhamti mucayyoo biyya kiyyaati lookiin yoo naannoo isiin jirtu naannoo isiin jirtu naa wassafi jedhu naannoo saniin wassafu yoo bakka isiin jirtu naa fi mallaqa irraa yoo qabatte kafalee si baasa mucattiin atti mucayyoo tanattiin mucayyoon tun macarrashaa gubattee ganama guyyaa boot yoo warri irratti awwalu na bira jirti hiyyaadheenaa jetti mucayyoo tana wallaahi ijoolleen oromoo du'aa godhaafi mucayyoo tamiyyuu mucayyoon tun soobdeeta isa waliin jirtu soobdee naqaasitee naayitii isaa taatee niitiin isaa tun soobdee wanta ani isaan jedhu waa'ee ayyaa dubaraana guuttee isatti himti inni si ajjeesaa nabzee kee irraa bahe hin jiraattu suuda arabiyaa kana keessa naan jedhe walee qullaa miti qullaa qulqulluu yoo na dhiise maali kamii irrayyuu dhalaa irra kan ga'e hin kenne hin jiru anaat ana dhiisaati kana waan taateef jazaa rabbi isaa qabaluu isaafis illee du'aa'ii rabbiitiin na bira dhaabadha ijoolleen oromoonis bakka jirtan hunda du'aa'ii rabbiitiin na faana dhaabadhaati kana beektanis hoogaan na beekuu dandeettanii hedduu jechaadha feesbuuka irratti illee baay'een fayyadamu feesbuuka kana waan taateef du'aa'ii rabbiitiin na faana dhaabadha mucayyoo saniifis illee du'aa'ii naa godha ijoolleen oromoo jecha haggana isii obboleetti hakiraa dhaabatte hatta mataa isa buqqee qabdaan angolii qabdaa jetteen angolii qabdaa mucayyoo maal jetteetti taphata yoo kamallaqa irraa qabatte si ishii ati tafeetee irraa nyaadhu isii gadhiisi jedhanii dadhaban na dhiisuu jidee kun nabzee kiyya raffatee taa'uu jira nabzee kiyya kanatti. Abshir waa takka yaadini inshallah uma takkaan taatu yoo muluma namni dhabamee jedhe ijoolleen shamarranii hedduu jira warri qaamaa qaban warri abbaan bira jiru anatu bira si geessa rakkoon jiru wal si barsiisa. hirrakkatini yaadin ati namuma su'uudii biratti mana bira ijaazaa bira buutu jettee hirrakkatini isallee mootu akka inni qabamee biyya galu goona shorxaan akka qabdu goona birrima 500 manfuwaa san keessaa nama qabanii waa takka yaadin anatu nama sii godha abshir ijoolleen baay'ee su'uudii jira anan nama sii goosisaa hin yaadin ishee yoo fira dhabde yoo namichi amma sii bilbile kun immootuu fira kee ta'e warrarraa gaafadhu inni rakkoo sii haa furu yoo fira dhabde immoo rakkoon hin jiru oromoon bal'oo jira fira sii goona abshir qoyan ka jedhu durriyyeen re'ee kun durriyyeen manfuwaa kun isin haga sammuun keessan duudaa ta'e xiqqooma obboleewwan keessan ka sahaaraa biyya arabaa keessatti takkittii dhabanii re'ee jala dhaabatanii shaampoo dhayanii yaaddanii akkamitti dhiirri tokkochi jaartii 5 jaartii 10 15 20 30 fuudhaa jira bara hoolotuma arabaa san seetanii qoy isin dubartii jedhan warri manfuwaa kun isin durriyyeen manfuwaa kun hoolotuma arabaa 1,000 2,000 ta'ee dansan seetanii ilmoo namaa gurbattii tana waan beeku ta'ee qarratte tuni suuraan kaashati sanuu jaartiin isaa arfanuu warra funyaan dhuraa bicha hayi dhalaa funyaan dhuraa mujrim isii takkitti malee
jaartii arfan funyaan ura manfuwa keessatti ofirraa eegaa beera funyaan ura warra jaarsa namaa fudhatu funyaan ura hin bareeddi badabootu takka funga diddiimaa qofa fuudha mucaan wanni inni nama tolu hattuu ta'e malee beerri isaa takkittiin guraattiin keessa jirtu wallaahi fila hin kolfina moo hin boonna kana wallaahi hin kolfina moo hin boonna na dhibee wallaahi wanni manfuwa kana dalagamu yeroo tokko tokko nama boochisa fedhii malee nama boochisa fedhii malee nama kofalchiisa yeroo walitti rakkatan yeroo namni dhiirri tokkochi jaartii 15 fuudhu subhaanallah dhiira meeqatu rakkateetiin hin kophaa taa'u jire nama as keessa dhiira afurtu jira dhiira afurtu jira waan wajjira fan dhabanii waan itti haasa'an dhabanii sun dhugaa kun obsaan as jira asillee nama profeesaratu jira amma fayyanne alhamdulillah waan jedhan akka duraati tokkollee asiin as jira nama hedduu jira nu biramu ka kennallee rakkoon qabu ka kennaa rakkoon qabu ka garaa nama nyaatu manfuwa san keessatti osoo dhiirri tokkochi jaartii 15 fuudhu baadiyyaa manfuwa sanitti ka takkitti dhabee shaampoo dha'u jira re'ee jala dhaabate gaala jala dhaabate ka shaampoo dha'u jira ka timaatima jala dhaabate shaampoo dha'u jira ka guyyaa marbuu abaataa oolee halkan shaampoo dha'u jira amalli shamarran biyya arabaa nama re'ee eeguun jaalattu osoma ati jana jantiyoo re'een si biraa jette bilooksi gooti ka magaalaa keessa ciisee isii dararu kana tayaaf jechuu qoo isin maali isin amallummaan keessan amalli shamarranii kun walumaa galatti shamaruma waan jedhamti qalbiin teessa tana maa rabbiin hir'isee isin uumenna dhibaaban yoo ati artistii jetteen yoo dhukkuba HIV illee qabaate artistii taanan hudduu jala bante mangista raatanya taanan hudduu jala bante poolisii taanan hudduu jala bante shifeera taanan hudduu jala bante yaa obboleettiiti all woman jechuun akkuma dubartii waliigalaatitti argite akkuma waliigalaatitti isii warri dubartii kuni argite dalagaa isaan laalina makiinaa isaan laalina uffata isaan laalina isinii galeera artistii ta'uu isaan laalina namummaa isaa cinqillaati isaa namichi kun haraama moo akkami nama yaadu nama na bulfatu jedhaa jiruu teessan laalaa itti dabalama duniyaa rabbi isinii isaa kenna argite gaafa ati itti heerumtu gabaree wayii ta'e ergasi argatee boodallee artistii ta'umma gaafa ati itti heerumtu hojii dhabaa ta'e ergasi argatee booda mangista sarraatanyaa ta'uu mala mootummaa ta'uu mala poolisii ta'uu mala gaafa ati itti heerumtu nama harreen qabne ta'e erga ati itti heerumtee booda makiinaa bitachuu mala sii galee birrii laaltee bakkeem argitetti coloq hin jedhin akka waliigala shamarran addunyaa irra jirtaniititti dhaamsi kun jechuudha so amma gara manfuwaatti deebina warri manfuwaa kun guyyaa akka waraabessan rafaa oola dhiirri manfuwaa guyyaa akka waraabessan rafaa oola halkan akka lukkuu daaraa haatu shiisha irratti bahee shiishaa bunnisiisaa bula argite akka gaalli muka nyaatutti kaarota qoroxomaa bula amala dhiira manfuwati hin soomne kullaan dhuguma jirtu tana fudha dhiirri manfuwaa amma mee mucaa kana laala akka inni shaashii jala kana hidhate jana duraanii ka yeroo dargii tokko beeytan yeroo dargii shamarran gommaa harkarraa baafatan shaashii naxalaa irraa baafatanii butan tokko jana yeroo dargii takka takkaan awaata beerri isaa ijaazaa dhuftuun shaashii irraa guuree mataan hidhataa jechuu shaashii amma kun ka aashate ka caaltullee diima jira ka taani adi shaashii gosa 5 ofirraa qaba mucaan qaruu ta'e shaashiin kun eessa dhaqe kun shaashii diimaa shaashiin kun eessa dhaqe shaashii 5 irratti nagarreem shaashii ilaal akkam godha beeytanii gaafa jaartiin tun dhuftu shaashii isi hidhata gaafa jaartiin tun dhuftu shaashii taanii isi hidhata meeshaa kan gaafa caaltuun dhuftu meeshaa aashatii fi meeshaa beerataanii kararraa dhoysa warra ollakkaay hin beeyti ijoolleen manfuwaa wallaahi dhuguma ijoolleen manfuwaa isin dhiirri manfuwaa hin beeytan gaafa jaartiin takka dhuftu shaanxaa jaartii taanii guuree meeshaa taanii fide shaashii isii keessaa shaashii isiin jaalattu mataan hidhatee eega akka nama jaalatuutitti jechuudha isinii galee
amma shaashii gosa shan ofirraa qaba kallacharra laa ilaaha illallah shaashii gosa shan gaararra akkuma gaararra asuma asitti jijjiiran gaararraa kun gaararraa ilmuma namaattu bar dhiiruma tokkochatu bifa itti jijjiirata nadhoo shanitti dhiirri tokkochi nadhoo shanitti shaashimaan soba shaashimaan yoo isin shaashii diimtuu qabaatte shaashii buburree taan dhoysee shaanxaa isii wajjin ollaa kaa'ee hidhata isin yoo mana keessa deemtu meeshaa ufii maleen argitu morma isaati irratti callee ufii maleen argitu harka isaati irra sa'aatii ufii maleen argitu mataa isaati irra shaashii ufii maleen argitu meeshaa kaan dhoyse paantiiwwan xuutmayaajaa shinshinii kaan guure mana ollaa kaaya mana ollaa kaaya hin argitu sini galee so akkas godhaa bulee halkan lama miskiintitti mana madaamitti arabni yaa shaqaala yaa kaddaamaa jedhaanii baate halkan lama ol qabee birrii 2,000 3,000 isin dalayduun irraa fuudhee halkanuma lama sanuun qubsu bar guyyaa shiishaa harkisaa oola kaarota nyaata namni guyyaa rafaa oolee halkan shiisharra bulu ka kaarota goggogaa nyaatu isii ruuza arabaa quuftee dhuftu tana mallaqa ofii waan dhabdu malee isillee qabbaneessuu hin danda'u jechuudha goggogee osoo kaarota nyaatu kaarota giiroo fa'aa ka nyaatu jira giiroo san namni nyaatu hin ho'ifti giiroon hin ho'ifti kun giiroo nyaataa kaarota nyaataa shiishaa harkisaa eessan isii qabbaneessa gogee ta'u ofiitiifu maqaadha jaartii 15 qaba takkitti fedhii ficcisiisuu hin danda'u takkitti fedhii ficcisiisuu hin danda'u jaartii 15 keessaa takkitti birrii kan hunda irraa nyaata soo kanaaf ijoolleen keenya ijoolleen shamarranii warri manfuuhaa jirta manfuuhaa kana kissiin itti baay'ateera yoo bultii barbaaddan dhiira re'ee eeytu argitee dhiira su'uudii taatu akka re'ee arabaatitti walitti isin oofaa jira re'een jalaa mar'atteef biloo qufirraan godhin gaalli jalaa mar'atteef biloo qufirraan godhin timira guura jettee baadiyaa guura jettee duffatin ka baadiyaa dalagatu janadhu itti heerumi ka baadiyaa galtu si baasa ijaazaa dhufee araba eeyyamatee dhufa halkan takka lama torbaan takka faasi dhayatee gisee ati ijaazarra dalagarraa buute gaafa ati dalaga deebite inni gara re'ee ufii deebi'a gara istiraahaa ufii deebi'a durriyyee waggaa 15 mana ciisee guyyaa akka waraabessaa rafee halkan shiishaa bukkisuu barate bultiif siin ta'u bultiifi miti fedhima yeroo takkaa si qabbaneessuuf siin ta'u ana sitti maka jala sararee sitti mara jala sararee namni guyyaa shiishaa aarsaa oolu kaarota nyaataa guyyaa rafaa olee halkan shiishaa aarsaa kaarotaaf giiroo nyaataa bulu fedhii yeroo takkaa si qabbaneessuu hin danda'u yoo obboleettiiti mallaqa kee soo kanaafi obboleettii teena rabbiin haa laaffisuufi beerran kuuwwan illee rabbiin isin haa beeksisu warri akka hoolotaatti walitti ol isin oofanii birrii isin irraa nyaataa jiran homaa isin gochuu hin dandeenyu akkanumatti dhiirri shamarran darartellee shamarran birallee yaada keessaniin ibsattu insha Allah kunu ammayyuu muddama bilbilta duriyyeen sagalee isii dhageenyaan muddama itti bilbilaniin sagalee akkatti sagalee isinii ta'an rakkoon keessan takka takkaan isinii furama yeroo hunda waa'ee siyaasaa qofa haasa'uu osoo hin ta'in mana keessanirra deemnee biyya isin jirtanitti rakkoo keessan isin fura jechuun miidiyaan Dr. Aslii kun sagalee jaarsaaf jaartii jabeeffadha sirritti jabeeffadha warri argitee jaarsi isinirratti fuudha warri jaartiin isin jalaa birrii hatteetiin hin badde warri mootuu dhiirri birrii isinirraa nyaatte nadhoon dhiirarraa birrii nyaattee badde hundi keessanuu nutti bilbiladha sagalee isinii taana rakkoo keessan addunyaatti beeksifnaa wanni isin mudate kun immoo ka biraati barnoota ta'e waan ta'eef warri diyaaspoora illee yeroo tokko tokko nutti himadha warra biyya arabaa qofaa miti warri diyaaspoora illee himadha gisee tokko tokko maaliif rakkoon hin jiru warri diyaaspoora icciiti birrii waliin nyaatu jaartii warratti fuudha wal hiika malee wal hiika diyaaspoora illee yeroo tokko tokko rakkoo keessan nutti himadha dhiirri diyaaspoora dhalaan inni himattu achitti dhiirri diyaaspoora illee yeroo tokko tokko rakkoo keessan shamarri biyya farajjiitu dhiira dararaa jirti oduu baay'een dhugaa jira dhiirota tokko tokko affeeruu barbaanna kanaaf ammaaf yeroo gaarii naa qabaadha chaw baay'een isin jaaladhaani sagalee keessanii sagalee rakkataa hunda bakka fedhetti dhaladhu bakkuma fedhetti dhaladhu
dhiiraaf dhalaa wal miite yeroo kamuu sagalee ta'u qophiidha waan ta'eef namni wal miite natti bilbila dhiirris dhalaanis natti bilbila abbaa araarati doktor Asliin sinii saaxila waan barbaadan natti madhaa araxxuun isinii saaxila kun akkatti suutatti suuraa keessan yoo mul'isi nan jettan kun hin mul'isu sagalama keessan qofa haasawtanii rakkoo keessan uummataan gaattan obboleewwan keessan እሺ ወዳቸዋለሁ ባየን